Akkam jirtu nageenyi badhaadha. Barnoota keenya guyyaa har'aa saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa jedhu waliin baranna. Barnoota kana waliin barachuun dura wantoota tokko tokko raawwachuun murteessaadha. Isa keessaa jalqaba irratti laayik gochuu hin dagatina, akkasuma immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Kana malees mallattoo bilbilaa sana qubaan gadi tuqaa. Kuni maaliif isin gargaara? Barnoonni yeroo itti aanu akka isin dhaqqabuuf mata dureewwan itti aanan yeroo gadi dhiifaman akka isin bira gahan taasisa waan ta'eef barnoota kana hordofuudhaaf mallattoo bilbilaa sana tuqaa. Kallattiimaan amma immootu gara barnootatti deebina. Kuni yuutuubii Arabikaa Iskooliidha. Boqonnaa tokkoffaa keessatti waa'ee yaadrimeewwan bu'uura saayinsii uumamaa akkasuma immootu garaagarummaa saayinsii gidduu jiru wantoota hedduu isa kana keessatti ilaalla. Yaadrimeewwan saayinsii uumamaa yookaan immootu yaadrimeewwan bu'uura saayinsii maal akka ta'an waliin ilaalaa deemnaa jechaadha. Inni kun yaadrimeewwan bu'uura saayinsii jedha. Haa ta'u malee isa kana jalatti boqonnaa kana booda erga barnoota hedduu barattee booda maal akka barattu kana dubbisi. Haa ta'uuti kallattiidhaan gara seensatti yoo dhufnu seensa jalatti jalqaba irratti qabiyyee ijoo uumama saayinsii fi dameewwan isaa jedhu jalatti hiikkaa saayinsii ni ilaalla. Dameewwan saayinsii ni ilaalla. Saayinsii fi teekinooloojiin waliif maal akka ta'e ni ilaalla. Saayintistootaa fi naamusa ogummaa kan jedhus as keessatti ni barattaa jechuudha. Akkasuma immootu meeshaalee beekamoo mana yaalii jalatti immootu maqaalee fi faayidaalee meeshaalee saayinsaawaa beekamoo ta'an ni baratta, addaan ni baafatta. Wantoota naannootti argaman irraa meeshaalee mana yaalii hojjechuuf ni yaaltaa jechuudha. Adeemsotaa fi seerota of eeggannoo mana yaalii akkasuma immootu of eeggannoo dhuunfaa fi mallattoolee adda addaa addaan ni baafatta, ni barattaa jechuudha. Inni kun seensa barnoota saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaati jechuudha. Kallattiimaan gara qabiyyee barnootatti yoo deebinu jalqaba irratti kan arginu isa kanaadha jechuudha. Uumama saayinsii fi dameewwan isaa. Uumamni saayinsii fi dameewwan isaa jedhu kana jalatti adeemsaa fi xumura barannoo kanaa jalatti wantoonni barattu asitti siif tarreeffamee jira. Kanaaf isa kana sirritti ilaaltee dubbistaa jechuudha. Jalqaba irratti kan laallu hiikaa saayinsiiti. Hiikaa saayinsii. Saayinsiin maali? Saayinsiin maali? Hariiroon saayinsii beekumsa xamboo fi saayinsii ammayyaa gidduu jiru maali? Hariiroon saayinsii uumamaa fi hariiroon saayinsii beekumsa xamboo fi saayinsii ammayyaa gidduu jiru maalinni waan jedhu ilaalla. Jecha saayinsii jedhuuf beektonni adda addaa hiika garagaraa kennaniiru. Beektonni garagaraa hiika garagaraa kennaniifii jiru jecha. Hiika beektonni jecha saayinsii jedhuuf kennan hedduu ta'ullee muraasni isaanii akka armaan gadii kanatti taa'ee jira. Mee jalqaba irratti saayinsiin beekumsaa fi adeemsa beekumsa ittiin argatanidha jedha. Inni kun hiikaa saayinsiitii jechuudha. Saayinsiin innumtu beekumsaa jedha. Beekumsa akkasuma immootu pirosesiidha yookaan adeemsa beekumsa ittiin argatanidha. Saayinsiin mala qo'annaa ta'ee waa'ee
uumama waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisudha jedha. Kana jechuun immootu saayinsiin akka tooftaa wantoota uumamaa fi akkasuma immootu hawaasummaa saayinsiin tooftaa yookaan ammootu waa'ee uumamaa waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa nama kan gonfachiisu jechuun isaa wanti kun tooftaadha. Akkasuma ammootu tooftaan kun waa'ee uumama jireenya namaa nama barsiisa. Uumamni kun uumama waliigalaati. Akkasuma ammootu hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisudha jedha. Kanaafuu itti aansuudhaan akka waliigalatti saayinsiin beekumsa qindaa'aa ta'e karaa daawwachuun yookaan ammootu ilaaluun, mala dhahuudhaan, yaalii geggeessuun yookaan waa hojjechuudhaan, ibsuun, afaaniin ibsuudhaan, hiikuu fi sababeessuudhaan adeemsa beekumsa argachuutii jedha. Kanaafuu inni kun hiikaa saayinsii waliigalaatii jecha. Saayinsiin beekumsa qindaa'aadha. Karaalee amma maqaa dhahan kanaan karaa daawwachuutiin, karaa mala dhahuutiin, karaa yaalii geggeessuutiin, adeemsa hiikuu fi akkasuma ammootu sababeessuudhaan karaan beekumsa ittiin argatan saayinsii jedhamaa jecha. Haa ta'u mee bara durii kaasee ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa fooyyessuuf jecha mala adda addaatiin saayinsitti beekees haa ta'u osoo hin beekin fayyadamaa ture. Fakkeenyaaf sibiila baqsuun, meeshaalee garaagaraa tolchuu, akkasuma ammootu qoricha qopheessuu, akkasuma ammootu ilillii garaagaraa cuunfuun ittiin barreessuu fi kan kana fakkaatan beekumsa xabboo yookaan ammootu beekumsa salphaa baay'ee cimina hin qabne hojii irra oolchaa tureera. Saayinsiin beekumsa xabboo irraa ka'uun qorannoowwan garaagaraatiif guddachaa dhufe. Rakkoolee ilma namaatiif furmaata barbaadu itti fufee jira. Kanaafuu sababnummaan jalqaba saayinsiin barbaachiseefuu maalinni jechaadha? Rakkoolee ilma namaa ittiin furmaata barbaaduudhaaf jecha. Rakkoon ilmi namaa furmaata ittiin barbaaduuf tooftaan namni uumate saayinsiidha jecha. Saayinsiin madda beekumsaa baay'ee bal'aa kan ta'ee fi beektonni qo'annoo fi qorannoof akka toluuf jecha dameelee adda addatti qoodanii jiru. Haaluma kanaan saayinsiin dameewwan lamatti qoodama. Dameewwan lama qaba jecha. Saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa jedhaniiti bakka lamatti qoodanii jiru jecha. Jalqaba irratti mee dameewwan saayinsii uumamaa kan jedhan kana waliin haa ilaallu. Dameewwan saayinsii uumamaa. Saayinsiin uumamaa damee saayinsii waa'ee ta'eewwan daawwatamoo uumamaa kan hubachiisu, ibsuu fi tilmaamuu dandeessisuudha. Iddoo kanatti damee saayinsii waa'ee ta'eewwan uumamaa daawwatamoo wantoota ijaan mul'achuu danda'an nama hubachiisuuf, akkasuma immootu ibsuuf, akkasuma immootu wanti akkanaa ni ta'a jedhanii tilmaamuuf kan nama dandeessisu saayinsii uumamaatii jecha. Saayinsii uumamaati. Saayinsiin uumamaa dameewwan hedduu qaba. Dameewwan hedduu isaanii keessaa beekamoon baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiidha. Isaan kunniin dameewwan beekamoo saayinsii uumamaati jecha. Baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiin. Baayoloojiin mee maalinni maal dalaga waan jedhu haa ilaallu. Baayoloojiin damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii kan qo'atu. Wantoota
lubbu qabeeyyii kan qo'atu baayoloojii. Keemistiriin immootuu damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee caasaa amalootaa fi jijjiiramoota maatarii kan qo'atu jecha. Inni biraa immootu fiiziksiidha. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa waa'ee sochii humna anniisaa maatarii kan qo'atu isa kanaa jecha. Inni biraa hariiroon dameewwan saayinsii uumamaa sadee waliin qaban maali? Rileeshinii yookaan ammootu hariiroon dameewwan saayinsii uumamaa sadan waliin qaban maalinni? Baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiin hariiroo akkamii akka waliin qaban ilaalaa deemnaa jechuudha. Dameewwan saayinsii uumamaa gidduu hariiroo cimatu jira. Waan kana ta'eef gidduu isaaniitti daangaan garaagarummaa kana jedhamu hin jiru. Daangaan isaa kana jechuudhaaf nama rakkisa jechuudha. Baayoloojiin bakka kanatti daangeffamee hafa, keemistiriin bakka kanatti daangeffamee hafa jechuun kan nama rakkisu ta'uu isaa isa kanarraa hubanna. Kanaaf dameewwan saayinsii uumamaa walitti dhufuun gosa barnoota kanneen akka baayookeemistirii, baayoofiiziksii, fiizikaal keemistirii fi kan kana fakkaatan nuuf uumuu jecha. Fakkeenyaaf adeemsa footooseentensisii keessatti anniisaa barbaachisu wal nyaatinsa keemikaalaa geggeeffamuu fi adeemsi kun guddina biqilootaaf faayidaan inni qabu hariiroo baayoloojii, keemistirii fi fiiziksii waliin qaban ni agarsiisa. Mee fakkii tokko tokko yoo ilaalle isaan kunniin fakkiin kun baayookeemistirii, asitti baayoofiiziksii fi fiizikaal keemistirii jedhee kaa'eera. Isa malees jalqaba irratti iddoo kanatti baayoloojii kaa'eera, iddoo kanatti immootu keemistirii kaa'eera, iddoo kanatti keemistirii kaa'eera, fiiziksii kaa'eera jechuudha. Iddoo walitti isaan fidan kunniin baayookeemistirii gidduu baayoloojii fi keemistirii gidduutti baayookeemistirii yoo keemistirii fi baayoloojii walitti dabalamanii jechuudha. Baayoofiiziksii fi fiiziksiin baayoloojii fi fiiziksii gidduutti kan argamu baayoloojii fi fiiziksii yookaan immootu baayoofiiziksii ta'aa jechuudha. Haala kanaan walitti dhufeenyi isaanii ni mul'ata yookaan immootu waliin kan deemu jechuudha. Inni kun maal ibsa? Hariiroo dameewwan saayinsii uumamaa kan ibsudha jechuudha. Inni biraa saayinsii fi teeknooloojii. Saayinsii fi teeknooloojii. Saayinsii fi teeknooloojiin rakkoolee ilma namaa akkamitti akka furuu danda'an fakkeenya kennuun ibsi jedha. Saayinsii fi teeknooloojiin hariiroo saayinsii fi teeknooloojii argannoowwan saayinsaawaa ta'an hojiitti hiikuuf hojii irra oolchuudha. Beekumsi saayinsii fi teeknooloojii rakkoowwan garaagaraa dhala namaa yeroo adda addaatti mudataa tureef fala argamsiisuuf jireenyi fooyya'aa akka dhufu taasisee jira. Saayinsii fi teeknooloojiin addunyaa haala salphaa ta'een wal qunnamsiisuuf karaa bilbilaatiin, geejjibaatiin, tajaajila intarneetiitiin akkasuma immootu maxxansaalee garaagaraa fi kan kana fakkaatan keessatti gahee olaanaa kan qabu jecha. Kanaaf saayinsii fi teeknooloojiin dhala namaa irraa rakkoo cimaa hiikuu isaa nutti argisiisa jecha. Karaa bilbilaatiin, geejjibaatiin akkasuma immootu intarneetiitiin maxxansaalee yookaan kitaabota garaagaraatiin rakkoowwan dhala namaa irraa hiikuu isaa nu hubachiisa jechuudha. Inni biraa hanga dhimmoota beekumsi saayinsii fi teeknooloojii hojii baratamaa guyyaa guyyaan hojjennu kaasee hanga dhimmoota guutuu addunyaa irratti haala salphaa fi saffisaa mijataa ta'een hojjechuutti
hojjetamaa deema jecha dabalaa deema. Dabalatanis amantaa, barmaatilee duudhaatii fi ilaalcha namootaatiif hawaasa sirreessanii qajeelchuun dandeettii murtee sirrii kennu namoota ni fooyyessa jecha. Haalli kun maalidha? Saayinsiin dhalli namaa barmaatilee qajeelaa akka jiraatu, amantaa mataa isaa danda'e yookaan ammootu amantaa isaa qabatee karaa sirrii akka jiraatu, akkasuma ammootu namootaa fi hawaasa sirreessanii qajeelchuun dandeettii murtee sirrii akka kennu namaaf fooyyessa jechaadha saayinsiin. Faayidaawwan saayinsii fi teekinooloojii keessaa muraasni armaan gaditti ka'anii jiru. Fakkeenyaaf saayinsii fi teekinooloojii faayidaan isaa inni jalqabaa maalidha? Gumaacha beekumsaa fi saayinsii fi teekinooloojii gama gonnaan qabu laalla jechaadha. Qonna irratti saayinsii fi teekinooloojiin akkamitti ilaalama waan jedhu ilaallaa jechuudha. Beekumsi saayinsii fi teekinooloojii adeemsa hojii qonnaa keessatti gahee albuudni guddina biqilootaa keessatti qaban hubachuuf ni barbaachisa. Oomisha qonnaa dabaluuf keemikaalota kanneen akka xaa'oo, farra aramaa fi farra ilbiisota barbaachisoo ta'an qopheessuuf, akkasuma ammootu hammaa fi akaakuu hojii irra ooluu qaban murteessuu keessatti barbaachisaadha jechaadha. Oomishni xaa'oo tokko gaafa oomishamu, farri aramaa tokko gaafa oomishamu, ilbiisonni barbaachisoo ta'an gaafa qopheeffaman yookaan ammootu akka badan gochuudhaaf hangi wanti sanitti fayyadamu akkasuma ammootu murteessuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kun saayinsiidhaan kan lafa taa'e ta'uu qaba jechaadha. Akkanumaan ol kaanee fayyadamne yoo ta'e ammootu maalidha? Dhiibbaa geessuu danda'a. Oomisha irratti illee dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Barmaatilee qonna boodatti hafoo kanneen dhiqama biyyee fidan hir'isuun gochaalee qonnaa gaarii hojiirra oolchuuf ni gargaara jechaadha. Isa kanaafis saayinsiin nama gargaara. Namoonni qonna kana dura akkuma barbaadan akka aadaatti qotaa turan amma ammootu mala ammayyaa fayyadamuudhaan qonna ammayyaa kana hojiirra oolchuudhaan diinagdee isaanii akka guddifatan taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. Inni biraa ammootu orgaaniziimota caalatti fedhii namaaf oolan adeemsa filatanii diqaalessuun oomishuuf ni gargaaran. Malli filatanii diqaalessuu kun beekumsa saayinsii ammayyaa baayooteeknooloojii jedhama jechuudha. Baayooteeknooloojii jedhama. Mala filatanii diqaalessuu kan beekumsa saayinsii ammayyaa baayooteeknooloojii jedhama jecha. Gumaacha inni lammaffaa keessaa saayinsii fi teekinooloojiin gama guddina industiriitiin gahee olaanaa qaba. Industirii keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Yeroo ammaa kanatti teekinooloojiin hedduun isaa gara industiriitti deebi'ee jira. Kanaafuu saayinsii fi teekinooloojiin oomisha babal'isuu keessatti gara industiriitiin gahee olaanaa qabaachuu isaa nutti argisiisa jechaadha. Fedhii hawaasaa guutuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasuma saayinsii fi teekinooloojii keessatti beekumsi keemistirii yookaan ammootu beekumsi barnoota keemistirii meeshaalee ijaarsaa kanneen akka simmintoo, istiilii yookaan hadiida jecha, ayiranii, almuuniyeemii, qalamaa fi kan kana fakkaatan oomishuuf ni fayyada jecha. Keemistirii osoo beekuu baanne wantoota kanneen oomishuun nu rakkisa. Oomishnus akkaataa sirna ittiin fayyadama isaa beekuu hin dandeenyu waan jedhuuf keessaa qabaa jechuudha. Kana malees oomishaalee kanneen akka dibataa, huccuu, saamunaa, pilaastikii, dhagaa baatirii fa'a meeshaalee keemikaalota adda addaa kanneen fayyadamuudhaaf gahee guddaa qaba jechaadha. Industirii keessatti isaan kunniin industirii keessatti yeroo oomishaman beekumsi saayinsii, beekumsi keemistirii baay'ee barbaachisaadha. Kunis walitti hidhata barnoonni kunniin sadan qabu addaan baasee sirriitti kan nutti argisiisu jechaadha. Beekumsi saayinsii boba'aawwan adda addaa kanneen akka boba'aa konkolaataa fi xiyyaaraa oolan oomishuuf ni fayyada.
Kana malees meeshaalee bu'aalee industirii kanneen bilbila, koompitara, teeknoolojii garaagaraa kanneen akka televizyiinii fi kanneen biroo oomishuuf ni fayyada jechuudha. Industirii keessatti bilbila oomishuu, koompitara oomishuu, meeshaalee teeknoolojii akka televizyiinii fi kanneen biraa oomishuudhaaf beekumsi saayinsii baay'ee murteessaa ta'uu isaa kanarraa qabachuu dandeenya jecha. Gumaacha biraa yoo ilaalle saayinsii fi teeknoolojiin gama fayyaatiin gahee olaanaa qabaachuu isaa nutti argisiisa. Gama fayyaatiin gahee saayinsiin fayyaa keessatti qabu keessaa muraasni tooftaalee dhukkuba adda baasu, karaalee daddabarsina dhukkuba addaan baasu, maloota ittisa qo'achuu, tajaajila kennuu. Beekumsi saayinsii fi teeknoolojii sababoota dhukkuba garaagaraa addaan baasuuf ni gargaara jecha. Mala ittisa isaallee akka beeknuuf nu gargaara jecha. Dhibee tokko akkamitti akka ofirraa ittisnu beekuudhaaf nu gargaara jecha. Qorichoota dhukkuba garaagaraa wal'aanuuf barbaachisu argachuudhaaf beekumsi saayinsii gahee fayyaa keessatti olaanaa qaba jecha. Dhiibbaa qorichoonni qaama keenya irratti qaban xiinxaluu keessattis gahee olaanaa qaba jechaadha. Beekumsi saayinsii rakkoo fayyaa addunyaa kana mudataniif furmaata argamsiisaa dhufe jecha. Kanaafuu rakkoolee fayyaa addunyaa kana mudataa dhufan keessatti gahee olaanaa qaba jecha beekumsi saayinsii. Fakkeenyaaf talaallii pooliyoo, talaallii dhukkuba COVID-19 fa'aa isaan kanniiniif hanga ammatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru olaanaa ta'uudha jecha. Kanaafuu osoo beekumsi saayinsii kun hin jiraatiin wantoonni kunniin baay'ee nama miidhuu kan danda'an ta'uu isaa kanarraa hubachuu dandeenya jechaadha. Gumaachi inni biraa ammootu saayinsii fi teeknoolojiin gama kunuunsa naannootiin maal akka fakkaatu yoo ilaalle jechaadha. Gama kunuunsa naannootiif kunuunsa naannoo irratti saayinsii fi teeknoolojiin gahee akkamii qaba yoo jenne jaarraa 21ffaa kana keessa fayyadamni qabeenya uumamaa sababoota baay'inni uummata addunyaa garmalee dabaleef saffisaan babal'achuu warshaalee fi akkasuma immoo magaalonni babal'achuu akkasuma immoo aarri warshaalee garaagaraa keessaa ba'an babal'achuun dhufee jira jecha. Gochaaleen qonnaa boodatti hafoo fi bosona mancaasuunis jira jecha. Sababa qonnaatiin bosona mancaasuun rakkoon kun ammootu hammaatuun isaa rakkoo kanneen furuudhaaf ammootu saayinsii fi teeknoolojiin fayyadamuun barbaachisaa fi akkasuma immoo fayyadamuus ni dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf bosona ciramu hir'isuuf bu'aawwan teeknoolojii kanneen akka madda anniisaa soolarii humna aduu fa'aa jecha fayyadamuun barbaachisa. Qoraan jedhanii bosona ciruurra humna anniisaa, humna ibsaa, humna soolarii aduu fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma immoo ji'ootarmaalii fi maddoota anniisaa birootti fayyadamuun naannoo keenya kunuunsuun ni barbaachisa jechaadha. Inni kun ammootu soolarii fiduudhaaf, ji'ootarmaalii fiduudhaaf maaltu isa barbaachisa jechaadha. Saayinsiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Saayinsiin baay'ee barbaachisaadha jecha. Yoo saayinsii hin beekne isaan kana hojjechuun baay'ee nama rakkisa jecha. Kanaafuu gara kunuunsa naannootiinis bifa kanaan ilaalamuu danda'ama jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun humna bubbee irraa anniisaa maddisiisuudha jechuudha. Kanaafuu inni kun ammootu humna aduu irraa anniisaa maddisiisuu kan jedhu of keessaa qaba jechaadha. Kanaafuu maddoota adda addaa irraa anniisaa fayyadamuudhaan naannoo keenya kunuunsuun baay'ee murteessaa ta'uu isaa as keessatti hubatamuu qaba jecha. Saayinsii fi argannoowwan teeknoolojii kan jedhu kana ammootu yeroo itti aanu waliin ilaallaa. Hangasitti laayik gochuu, sheer gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akka mata dureen itti aanu isin dhaqqabuuf mallattoo bilbilaa tuquun hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.